Barattuu qaxalee sifeenee taklu baga nagaan dhufte. Baga nagaan dhufte. Cheers. Akkasuma. Gammachuun akkamsi gochaa jira sifeenee? Gammachuun gaariidha. Natti tolaa jira. Maatii koo wajjin. Maaltu sitti dhagahame gaafa jalqaba qabxii kana dhageessu gammachuu akkamii sitti dhagahame taa'aa turte hanga sa'aatii jaatti jedhee mana budadha. Moo bultee ilaalte? Lakki taa'an ture. Bulee ilaalee naan jettayyuun seerimu. Lakki teenyee ilaalle naannoo sa'aatii 8tti teenyee irra. Okay. Baay'ee crowded ta'e waan tureef. Neetworkiin. Hojjechaan turre. Garuu teenyee ilaalle irraa maal kanitti namatti tola ture garuu maatiinis gammadanii nama baay'eetu bilbilaa ture. Halkanuma sanayyuu moo? Galgalayyuu bilbilaa turanii namoonni. Dafanii barane waan ta'eef ana ta'uu koo. Akkasi ta'e erga dhageessee booddee yeroo sana qabxii kana nam fidan ture jettee yaaddee turte yeroo qormaatatti dhiyaachuudhaaf jettee nama qabxii tokkoffaa biyya kana keessaa fidu ana ta'a akka shamarraniitti jettee waan yaadde jira ture. Lakki yaadeen turre ani tokkoffaan taatuun ta'in kana yaadaa ture at least 550 nangaa jedheen yaadaa ture akkasittinis qophaa'aa ture waan ta'eef hiriyoonni qofaan jedhu turani tokkoffaa yeroo taatu mana wanta jedhan qabu turani. Akkasitti imagine gochaa turani hiriyoonni turani isaanii directorri koos namoonni baay'een yaadu turani garuu ani expectation koo achi gochuun barbaanne. Kanaaf goolii ofii kootiif seetiin godhee 550 fideennaan anaaf nagaa jedhee yaadan ture. 550 taanaan hingaa. Isaa yookiin isaa ol garuu satisfy na godha isa yoon argadhe yaadan ture. Ergasii booddee garuu isaa olidha kan ta'e. Manni barumsaa kee maal jedhama ture kanatti magaalaa Finfinneetti miti kanatti? Maal jedhama manni barumsaa? Auxilium Catholic School jedhama. Okay, mana barumsaa Kaatoolikiti jechuudha. Mana bultii addaa maal boarding school miti? Miti. Manumaa deddeebi'aa barachaa turte. Mana barumsaa kee sana keessatti qabxiin akka kee kan biraa galmaa'ee jira yookiin kan sitti dhiyaatu keessumaa gama shamarraniitiin? Lakki nuni baachii sadaffaati yeroo fudhannu manni barumsaan keenya baay'ee kan ture miti haaraa wayiiti waggaa 3dha baachii 3dha kan fudhate baachii warra jalqabaatu sirriitti hojjetanii turanii garuu kan isaanii 700 keessaa fuudhamedha. So 625 ture inni highest jedhamu achi warri lammaffaa xinnoo challenge isaan godhee ture nun amma warra sadaffaati. Ammati 600 keessaati miti kan qoramte? 600 keessa 25 qofa dhabde jechuudha. Isheeyyuu akkamittiin dhabde yaadatta? Tokko maalidha gaaffiinsaa 60 faa ta'ee 100 keessaa qabama. Kanaaf eegsiin kee tokko 1 point something taate jechuudha yeroo jijjiiramtu. Waan dabalataa fudhatee si jalaa deema qabxii dabalataa. Kanaaf 50 taanaan eegsiin kee tokko taanaan 2 ta'a jechuudha yeroo 100 keessaa fuudhamu. Kanaaf mana barumsaa kana keessatti gaa yeroo kutaa keessatti immoo yeroo barachaa turte kutaa keessatti meeqaffaa ba'aa turte isa durallee kan ture jechuudha kutaa 9tti 10tti 11 12 kanatti meeqaffaa ba'aa turte tokkoffaa baatee turte? Tokkoffaan ba'an ture erga kutaa 5 yeroo hundumaa tokkoffaan ba'an ture si'a tokko qofaan yookiin dabili yookiin semestara ta'e irratti lammaffaa ba'eera. Isaan ala garuu tokkoffaa ture. Tokkoffaama ba'aa turte. Qabxiiwwan ati fidde kana keessaa immoo kan baay'ee ajaa'iba sitti ta'e kan hanganan fiduun danda'uun ture jettee kan baay'ee fidde yookiin immoo kanaa olan fiduu qaba jettee yaaddee kan xiqqaasi jalaa dhufe jira? Hundumti isaayyuu amma nuyi expectii godheedha kan dhufe ofii kootiif akka disappointed hin taaneef dursee eksi hammamee akkan argachuu danda'uuf ofii kootiif alaawii godheen ture. Amma eksi 5tti barumsa kana amma eksi amma kanaatti jedhee ofii kootiif kaa'een ture waan ta'eef reenjii man kaa'ee keessa dhufe. Kan keessaa garuu baay'ee surprise kan si godhe kan baay'ee si dinqee. Maybe herraga 100 yaanne ana. Eksiin baay'ee natti galeedhee yaanne garuu 100 immoo dhufeedhee yaanne ture. Amma 100 fiddeere? Sirrimatti 100? 100. Noonni tu herrega beekne. Herrega akkamittiin 100 dhufuu danda'a si feene? Herregaa fi fiiziksiin xinnoo cimuu danda'a jennee waan yaanneef dursinee sirriitti gaaffii baay'ee hojjennee itti qophaa'aa turre achi erga qormaata sana fudhannee booddee garuu ispeeshaalii herrega irratti amma inni cimaan hin dhufatuma jennu fitnee gaaffii hundumaa hojjenne. Isa cimaatu yaaddanii? Utuma barbaannu dhume keessa salphaa. Waan addaati gochaa turte maal ture garuu yeroo qo'achaa turte sana keessatti waan addaa namni biraallee irraa barachuu danda'u waan addaati gochaa turte maal ture qophiin kee akkam ture? Yeroo gosoottan itti gargaarama ture pilaanii nan baafadhaa sanan hordofan ture kanaaf portioning covering gone kanan hin qo'anne akkanaaf netti
sirriitti hojjedha ture. Isaan alammoo ijoollee biraa wajjin qo'achuus baay'een prioritaayizii godha ture. Maaliif wanta itti hin argine namni biraan immoo arguu danda'a waan ta'eef nama biraa barsiisuuf jecha immoo ofii keetiifis waan baay'ee deemtee baratta. Kanaaf namoota biraa wajjinis qo'achuun koo baay'ee na gargaareera. Gareedhaanis qo'achaa turtan jechuudha. Qo'annaa gareedhaan. Waan addaa namni biraa gochuu hin dandeenye ani qofti godheera jettee yaaddoo jira akkaataa qo'annaa kee kana keessatti haala addaatiin kanatti qo'achaa turte. Meebii hirriba baay'ee hir'isee yeroo itti tureera halkan tokko keessatti sa'aatii 3 fa'aa yeroo rafuu jechuudha. Dafeen rafuu dafeen immoo ka'a yeroo itti akkas gochaa tureera. Namni gochuu hin danda'u jedheen yaaduu garuu cimaadha. Egaa amma akka barattuutti ati barnoota qofa miti jireenya mitiire. Ati barattuudha kunoo hirriba kee dhabdee hin qo'attaa gama biraatiin immoo ijoolleedha taphachuu barbaaddaa. Ijoolleen si'anaa kuni kompiitara wajjiniin, taabileetii wajjin, bilbila wajjiniin yeroo dheeraa dabarsu akkasumas hiriyoota wajjin taphachuu barbaaddaa. Aktivitii garaagaraa taasisuu barbaaddaa. Akka immoo ijoollee durbaatti tarii haadha keefaa hojii mana keessaa fa'aa hin gargaartaa ilaataa jedhee yaada. Gama kaaniin immoo yeroo namootarraa dhaga'u ati charchii keessatti waldaa keessattis immoo ijoollee kaayyoo jedhamanii biiftuu boolee keessatti ijoollee jiran keessaa tokko achittis immoo tajaajila mataa kee qabdaa hiriyoota qabdaa kana hundumaa akkamittiin baalaansi goote sa'atii qo'annaa kee kana akkamittiin ramadattee yeroo hundumaa qo'annaa kee jireenya hawaasummaa kee kan bira baalaansi gootee deemtu turte. Isarratti pilaaniin hin jedhenne silaa kan barbaachisaa ta'u kanaaf dafinootii kaasee amma jumaataatti guyyaa kilaasii gallu waan ta'eef yeroon galu barumsa koo irratti fookasii godha. Ergasii booddee wiikeendii irratti immoo wantoota biraa nan godha waldaafaa kanan deemu fakkeenyaaf gaafa sanbata guddaati achitti kanan hojii adda addaa jechuudha. Isaan ala garuu yeroo koo sakaanii yeroo itti dubbisus fakkeenyaaf macaafa qulqulluu yeroo itti dubbisu jiraannaan isas pilaaniin godhadha yeroo itti isa kan biraa qo'adhus kitaaba adda addaan dubbisa yoo ta'e YouTube ilaaluu baay'een jaalladha. Kanaaf isas pilaanii godhadheetan waan hundumaa yeroo isaatti godha. Kan biraa YouTube ilaaluu qofatu hin ta'in YouTube hojjechuus immoo beektaa yookiin immoo YouTube's qabdaa jechuun dhaga'e. Waa'ee isaa nutti himi akkamittiin amma argite hin barattaa waan amma siin jenne baay'ee isaa hin hojjetta dabalataan immoo ofirrayyuu darbite YouTube ilaaluu qofatu hin ta'in amma ilaaluun iyyuu yeroo baay'ee fudhata. Hojjechuun immoo edit gochuun viidiyoo qopheessuun upload gochuun sana boodee deebi'anii ilaaluun hojii baay'eedha. Mee waa'ee YouTube hojjechuu akkamittiin eegalte isa immoo akkamittiin dandeessee hojjette? Kanan jalqabe yeroon kutaa 10 turedha. Kana akkan jalqabu na godhe immoo yeroo koronaa irratti mana teenya yeroo barannutti barsiisonni hin jiranii kitaaba qabnu hundumaa ofii keenyaan dubbisuun nurra jiraata. Garuu immoo hin cimadha fakkeenyaaf amma saayinsiin fa'aa ofiin dubbisanii hubachuudhaaf kanaaf YouTube'n ilaalan ture. Ergasii booddee achirratti kanan ilaalle The Organic Chemistry Tutor kan jedhamu tokko tureera. Baay'ee nama dinqisiisaadha. Ijoolleen baay'een beeku haayiskuulii keessatti isumaan baratanii darbu ijoolleen baay'een. Achi isumanii mimikii gochuudhaaf yaalee gara Itoophiyaatti fidee afaan Amaariffaatiin isa barannu biology, chemistry, physics ijoolleedhaaf akkuma inni na barsiisaa turetti isaaniif akka galuuf godheetanii achirratti create gochuu jalqabe. Kanaaf YouTube'n ati hojjettus, YouTube'n ati ilaaltus baay'een isaa YouTube barnoota wajjin wal qabateedha jechuudha. Maal jedhama maqaan YouTube kee? Kan koo Science Explained jedhama. Science Explained. YouTube'n kee gaafa ilaallu gara subscriptionii yookiin subscriberii 25,000 qaba. Nama baay'eetu irraa barataa nama baay'eetu ilaala. Feedbackiin ati YouTube kanarraa argatte irraa barannee irraa yookiin kanarraa argannee irra siin jedhanii barattoonni si duuba jiran yookiin barattoonni mti gita kee jiran sii kennan maal fakkaatame? Baay'ee namatti tola. Achuma commentii irratti waan isaan barreessan jira. Isarra immoo darbee ijoolleen baay'een privately anaan contact gochuu barbaadu. Isaaf immoo Telegram account koo kennuun yaa flooded waan ta'uufi nama hundumaa arguu hin danda'u jedhee waan ani yaadeef obboleessa kootu na gargaaree bootii create goone karaa bootii sanaa dhufanii commentii yoo qabaatanii gaaffii yoo qabaatanii anaaf directly na ergu danda'u. Telegram bootii kan biraa qabda jechuudha. Maal jedhanno? Inni Science Explained Bot jedha. Science Explained Bot. Carraa kanaan namoonni daawwachaa jirtan Science Explained Bot Telegram irratti sifeenee argachuu dandeessu. Dabalataan immoo Science Explained YouTube irratti barnoota gosa kam fa'i achirratti kan barsiistu? Biology, Chemistry fi Physics. Herrega barsiiftu? Herrega miti. Saayinsii kanan jedheef kanaaf Saayinsii kan ta'ee fi Biology,
Fiiziksii fi keemistirii. Okay. Herregni saayinsii miti? Weel achi jala gashuu dandeessa garuu naachuraal saayinsii irratti fookasii gochuu. Yeroo baay'ee amma gatiin xaa jedha barbaadii kan jedhan jira herrega irratti dur kan baran. Nama jalaa baddi maaliif isa yoo ijoolletti himte wayyuu barnoonni baay'ee ijoolletti cimuusadha waan ta'eef. Dhugaadha ijoolletti baay'ee cima garuu anis barattuun ture yeroon jalqabe waan ta'eef natti baay'ata sasiyoon itti dabale ispeeshaalii immoo yeroo dheeraa fudhata ijoolleen baay'een isaan barbaadaniif soo kana sadan fudhadheetan yoo barbaachise gara fuulduraatti itti dabaleeti. Amma gaa ati gara barnoota yuunivarsiitii sadarkaa olaanaatti deemaa jirta. Yuutuubii kana itti fufuudhaaf yaada qabdamoo isa addaan kuttalaata jedhanii ijoolleen yaaddaanis jiraachuu danda'u yookaan. Itti fufuudhaaf yaada qaba amma dimaandiin isaas dabalaa dhufeera waan ta'eef itti fufuudhaaf numa yaada. Egaa yeroo qochaa turte keessatti guyyaa kunoo yuutuubiin hojjechuun jira waan adda addaa of keessaa qaba. Barataan tokko barataa halkan turee hanga 6-7 turee barataa qo'atu jira. Barataan kaan immoo galgala rafee maybe 8-9 ka'ee barataan qo'atu jira. Ati barattu warra ganama rafuu keessa moo warra ganama ka'ee qo'atu moo warra galgala turee qo'atu keessa turte? Lamaanuu yaaleeraan takka ture amma sa'aatii 6-7 ture yeroon itti qo'adhu jira. Takka immoo dursee rafee sa'aatii 8tti ka'ee amma ganamaatti yeroon immoo itti dubbisu jira kanaaf it depends. Yeroo qo'attu faa'oo nyaata wayii fa'aa bishaan fa'aa amma namni barataan dur bara keenya tokko barataan yeroo qo'atu maali kuni mastaaxabaa guddaa wayitti bishaan naqatee luka keessa kaa'ee fa'aa akka ribni hin qabnetti achi keessa taa'ate akka ribni hin qabne gochuudhaaf maal fa'aa goota buna dhugdamoo akka jedhan kookaa warri dhugan jiru waan adda addaatu jira miti akka ribni nama hin qabne maaltu akka ribni hin qabne si taasisa ture. Bishaan dilallaa yeroon dhugu na gargaara ture durii argasii booddee garuu bunniyyuu baay'eeyyuun hojjetu ture irratti argasii booddee sirratti hojjetu ture irratti baay'ee na rakkisaa ture ispeeshaalii yeroo maatrikiin dhiyaachaa dhufe irratti na rakkisa ture garuu buna yaaluun jalqabe tuma na didu. Waan nyaatan fa'aa kanoo akaayifaa nyaattamoo moo afaanuma duwwaa teessa halkan kana? Hayi nyaadhu humayyuu akkasumatti nan dhuga qofa. Bishaanuma dhuguu qofa. Egaa sifeeneen namni hedduun yeroo qo'atu akka barataattis yeroo ilaallu nama fuulduratti ilaalee akka ebaluu ta'uun barbaada jedhee qonnaa yoo qo'achuu dhiiste akka ebaluu jettee yaaddu sana ta'uun dhiisuun malaalaata jettee akka itti fuftee qo'attu namni inspiraashinii si ta'ee inspire si godhee akka itti qo'attu si taasise fuulduratti ilaaltee qo'achaa turte namni jira namni akkasii. Xinnoo yeroon ture nama akkasiin qabuun ture guddadhee mana sifeenee ishee akkasiin ta'uu barbaada jedhee waan yaadeef ishee man ilaalaatti fufa ture argan guddachaa dhufe booddee garuu interpreneurota adda addaa fa'aa yeroon ilaalu shark taankii fa'aa ilaalu baay'een jaalladha yuutuubii irraa kan ilaalu tokko isa ture achirratti fa'aa loorii kan jedhamtu jirti specifically baay'een ishee jaalladha. Baay'ee gobaziidha isheen namoota wajjin social life isheen qabdu namatti tola namoota biizinasii adda addaa qabanii fuutee isheen blow up gochisiisti biizinasii isaanii ishee yeroo baay'ee nan ilaalan ture akka isheen mootuun ta'ee jedhee kanan yaadu jalqabe ergan high schoolii keessa galee booddeedha. Kanaaf isheen akka inspiraashinii addaatti si fuuldura waan motivational quoting wayii yookiin immoo waan barreeffamni wayii ati dubbistee waan akkasii ta'uu dandeessa yookiin akka kana bakka kana ga'uu dandeessa. jedhama yookiin immoo motivational speakerii wayii dhageesse waan isaan jedhan kana ta'uun barbaada fa'aa jettee hojjira yookiin barreeffamni yookiin namni. Yeroo xinnoo ture nan dhageeffadhan ture wanta akka motivational speakerii akkasii yeroon guddadhu garuu more discipline irratti fookasii akka gochuu qabu hubachaan dhufe motivate yeroo si godhan namoonni yeroo sumaaf motivated taata argasii booddee garuu bada motivational speakerii kan biraa barbaadda akkasuma ta'a waan dhufeefi more akka principleetti discipline akka ni qabaadhu wanta na gargaaru actually bible keessaan fudhadhe whether we live or die for the glory of God kan jedhu tokko jira. Kanaaf waan godhu hundumaa keessatti ulfina waaqayyootiif ishee jettu sana jiraannis duunes ulfina waaqayyootiif. Isheen fudhadheetan akka mootoo koo godhadhe and disciplined akka taatuuf si gargaara wanta keessa darbitu hundumaa keessatti. Disciplinii yeroo kaastu amma sadarkaa atirra jirtu dargaggummaa kana keessatti sadarkaa teenager jennee kaasnu kana keessumaa high schoolii keessatti akkuma barattoonni disipiliinii baay'ee bareedaa gaarii qaban jiranii barattoonni disipiliinii badaa qaban hiriyoonni disipiliinii gaarii hin taane qaban hedduutu jiru. Dhiibbaa hiriyaa yookiin peer pressure jedhamee ijoollee baay'ee kan balleessu dhiibbaa hiriyaa isaaniiti. Hiriyaa gadhee yoo qabaatan
hiriyaa gadhee isaaniyyuu deebi'anii gadhee ta'uu danda'u. Gaarii yoo ta'e immoo akkasa peer pressuriin sin rakkisne sada umuriin jira pressuriin ala kanaa jiru yookiin dhiibbaan hiriyaa bakkee kanaa jira akkamittiin wal simsiste kun waan si rakkise hin jiru wanni challenges itti ta'e. Self confidence ko dafee akkam build godhadhuu fi waldaan koos maatiin koos baay'ee na gargaaranii turan. Kanaaf confidence namni ta'e immoo qabaannaan no jechuu yeroo qabaatutti no jechuu danda'a. So nama akkasii immoo yeroo baay'ee pressure gochuudhaaf yaalanii namoota compromise godhanii no jechuu warra sodaatan isaan bira deemu warri pressure gochuu barbaadan waan ta'eef baay'ee iyyuu peer pressureidhaan hin rakkanne. Waa'ee maatii kee yeroo kaastu maatiin kee maatii baay'ee baratanii abbaan kee sadarkaa PhD nama baratedha Dr. Takluun akkasumas immoo haati kee adde Askaalan baay'ee nama jabdu ogeettii IT baankii hojii gamtaa Oromiyaati anis carraa waliin hojjechuu argadheera hojiin dhiibbaan maatiin kee namoota baratan ta'uun maatiin kee namoota baay'ee jajjaboo fi barnoota kee irratti si gargaaran ta'uun qabxii amma fidde kanarratti waan si gargaare jira hammam immoo si gargaaru maatiin tokko baay'ee maatii baratan yeroo ta'u ijoollee isaanii irratti carelessii ta'u of dandeessi ijoolleen jedhanii yaadu. Kaan immoo jabeessanii ijoollee isaanii gargaaru. Siin maatii akkamitti si guddise? Mee waa'ee maatii kee xiqqoo nutti himi. Maatiin koo barumsa irratti baay'ee seriyeesiidha. Xinnummaa keenya kaasee maal irratti yoo qoosne barumsa irratti akka qoosnu hin barbaadani. Baay'ee seriyeesii ta'anii nu guddisanii waan ta'eef xinnoo ta'anii isaanii sodaachuu irraa kan ka'e homeworkii keenya hojjennaa dubbisuu wanta nurra jiraatu dubbisna booda yeroo guddachaa dhufne garuu ofii keenyaaf iyyuu ijoolleen nu galaa dhufe waan ta'eef disciplined ta'anii itti fufuu dandeenye irra garuu beezii isaanii yeroo xinnoo turreetti nu qabsiisan sanatu yeroo guddannu nu wajjiniin dhufe. Kanaaf dhiibbaan gama maatiitiin akkasuma barnoota keessa barachuu qabdan dhiibbaa isin gochaa turanii baay'ee isin gargaareera jettee. Egaan gama kaaniin ati waldaa keessattis immoo hin tajaajiltaa. Ijoollee si booda jiranii wajjiniin si maal faa gootu activity akkamii faa qabdu tajaajila akkamii qabda waldaa keessattu? Waldaa keessatti waan hojjedhu baay'ee isaa wanta stage'itti gadi ba'ee namatti mul'atu miti. Baay'een isaa kana hojjedhu personally namoota wajjin waan dudubbadhu keessattidha. Namoota beekumsa san beekuun isaaniin build gochuu kilaasii keessatti darbee presentationidhaan barsiisuu gaaffii isaanii baayibilii wajjin wal qabatee amantaa wajjin wal qabatee qabanii deebisuudhaaf yaaluu wantoota akkasiin hojjedha waldaatti. Macaafa qulqulluu baay'ee beektii sifeeneenii jedhu. Hammam dubbista macaafa qulqulluu sifeen? Baay'een jaalladha baayibilii dubbisu yeroo hundumaa ganama dubbiseen ba'a. Isaan alatti garuu toopikii fudhadheetan isa in-depthidha kanan qo'adhu kitaaba dubbisuun narra jiraata taanaan nan dubbisa YouTube video ilaaluun narra jiraata taanaan isas nan godha. Nama gaafachuunis immoo narra jiraata taanaan deemee nan gaafadha nama waa'ee isaa beeka jedhee yaadu tuman akkas godhu more beekumsi hin qabu ballachaa dhufe. Mee akka shamarree Oromoo qabxii olaanaa galmeessitee fi cimtuu tokkotti gorsa tokko ijoollee shamarran si booda jiranis haa ta'u barattootuma Oromiyaa keessa jiran hedduun isaanii ta'anii ilaalanii gorsa tokko kenniif jireenya isaaniitiif waan fayyadu yookiin waan si fayyadu yoo jennee si gaafanne maali sun? Inni guddaan yeroo keessanitti sirriitti gargaaramaa yeroo keessa wasting godhinaa pilaanii godhadhaati pilaanii keessanitti isa immoo hordofaa